الحمد لله. كان لالتن كان خيرين سنها لالت. Tole guys, har'a sagantaa addaa takka qabannee dhiyaannee jirra. Innis maali? Sagantaa gargaarsaati. Baajata qarshii 5,000 tanaan ummaa teenya ummaa jabduu takka gargaarra. Har'a jabeenyaa fi obsii maal akka ta'e nama nu barsiise takka qabannee isinii dhiyaannee jirra. Namni sanis ummaa guddoo waggaa 60-70 olii tan intala dubaraa takka qabdu intalli isiitiis tan dhukkubsattu waggaa dheeraadhaaf ummaan san nama isii gargaaru kan qabne fi isiitiif gargaaraa as geessedha. Baay'ee kuni rakkina guyyaa takkaa qofaan miti isaaniif rakkina guyyaa guyyaan yeroo dheeraadhaaf isa jiraachuu jiranidha. Haajaan nuti arjummaan isiniif hiikaa maalii qaba? Irra guddaa keenyaaf xiqqoo qabnu irraa baasnee arjoomuun waan xiqqaa fi waan salphaa nutti fakkaachuu mala. Garuu xiqqoo nuti gumaachinu isaaniif ba'aa guddoo sanarraa xiqqoo mallee irraa ni salphisa. Salaamu alaikum yommoo nagaa. Fayyaadha. Har'a gargaarsa takka kannaa takka namni nu qanne san finnee dhufne namaatitu nama barbaachisu yaadaati kannaa takka nu fannate isaan kannaa san finnee dhufne san finnee dhufne akkam jirtan jabina keessan kana dinqisiifannee umrii tanaan dantee san cinaa dhaabbatanii tajaajiltanii. Akkasumas kannaa kun xiqqaa ta'us xiqqaa sollee taatu isin gargaara jennee finnee dhufne akkasuma waliin namoonni biraatis namni isin gargaaruu barbaadu yoo jiraate biyyoo kana laalee akka isin gargaaruu fi isinis waan quban qabne isin yaakannu akkana laaltan kana khayriin isin alaaltu waan yakin cufa rabbii isin abootu bilee islaamaa isin cuftinu jiraadhaan isin ja'an. Akkami jirtan silaa jireenyi keessan akkam fakkaata? Wal'aansa barbaada? Wal'aansa na gaafatanii dhaqeetii namni nageessee sarjarii si keessa guutuu naan jedha. Sarjarii si keessa isaa nafu mallaqaa guddaa gatanidha. Rabbii wajjin inshaallah numa taa'uun rabbii waan jedhe Gabuleen fi islaama gargaara nama fedhan akka yaasii godhatan ilmi kan yaasii deemu nama si adda deemu waan tokko barbaadu Tole hayi gargaarsi biraatisu jiraatiin usis gama keenyaa waan dandeenye boona rabbi si haafiyu. الحمد لله. جلت ما بليه الإسلام جلت الإسلام قبل الإسلام. كان لا كان خير الإسلام. هاي.